irradii buudhaan assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu warroottan salaamtaatan hin jenne yooyyaa akkam jirtan fayyumaaye hundi keessanuu ilmaan oromoo naguma qabdanii isiniin jecha gara sagantaa kiyya itti aantu dabra duraan dursuudhaan arra mata dureen tiyya haala yeroo jetti haala yeroo isin hundinuu ni beeytanii wallahi hoggita takka ifiin ajaa'iba rabbumattiin shukurii galchaa jechuudha. Dheengadda gaafa gartee jaawarii caljee hayyoonni Oromooti walirra bobbahuu eegalanii namoonni wal arrabsuu huunii wal komachuu maal jechuu eegalan namoonni baay'een agartee qabsoon sabaatun isa dhimmamsiiftu qabsoon sabaatun isa rakkiftu yaa rabbi maalumaan nu qabate dhiiroo Oromoon tun abaarsa wahii qabdi moo dhiiroo maaluma sabni kun akkana godhaa jeeti namoota baay'ee qalbiin cabte sigale namoota baay'ee qalbiin cabte keessatti tiim qabrichoo jennee waan hin jirre takka tiim qabrichoo jechuun muka budaa jechuudha muka budaa jenneeti ijoollota hanga muraasa tokkoon wal ijaarree tiim qabrichoo yookaan tiim taayyee waan jedhamu takka akka piippiin tiim lammaadhaan aangoo qabattetti murmukaanii jechuun waan keessa beeynuuf waan wanti tun gartee opiidiyoo tana xafaaxafnee gadhaabneef piippii tana sirriitti waan beeynuuf kun sabaan ta'uu abadan jennee itti seennee jechuudha. Gaafa san faayidaa dhabdan way maal dhabdan mitirqishoo dhabdan miliyyoo dhabdan adeeroo mee faayidaa wanni qorqorroon kanaa darraa galte wanni ka hattuu lammuufaan namni michi marmeelli garaa guddaa akka ganna qaafaan faayidaa jarri sunuu arkate taayyee dandaya haabbutu afaan dhabaame jaawar maammafaan dhabaame faayidaa wanni jaankiin sunuu arkatte faayidaa qaallichi gororirraa ali gororeen faan arkate faayidaa faaraanii biroo faan arkatan mee kana nuti dhabnaa mee paartii tana nuu uume isiniin jechuu jirraa faayidaa dhaban maarree dhaban ishii osoo teenyaa fayyadamuu barbaanne paartiin akka piippii nu fayyaddu hin jirtu piippii heeraa seera hin qabne paartii heeraa seera hin qabne paartii rabbisudaan keessa hin jirre paartii namummaan keessa hin jirre kan feete jeeftee kan feete hiitee kan feete saamtee aangawaan si dubbatu hin jirre baga jeefte baga hiite baga kana gootee malee yoo maallaquma hiitee irraa fuute kanarraa waa qooddeef sigale barpaa yoo waa zarafuu feete bar hattoonnii fi faarsee bultoonnii fi sakkaree bultoonni kun amma wanni akkatti iyyuuf paartii kanaan arkatan ganaa paartiin ganaa dhuftu sigale paartiin ganaa dhuftu paartii haqa ummataa hedduu paartii heeraa fi seeratti yoo aangawoonni ummanni filatee heera cabsan paartii heerattiin seera gartee ittiin adabdu qabdu santu dhufu jira bar paartii ummata si filate hatuu hin dandeenye dhufu jira bar heeraa fi seera gartee waraqarratti osoon hin taane lafarra kabajuu dhufu jira bar osoo hatachuu barbaadde osoo duroomuu barbaadde paartiin akka paartii amma jirtuu biyya bulchuu jirtuu tana ta nama barbaachiftu hin jirtu bar beeyta akkasii sigale paartii abbaa feete jeeftee paartii nama feete nama jaartirra walloltan takka qaadhimaa irra walloltan yoo jiraate fuutee waajjira poolisaa geessitee hangaanan dhufee baasuun baasinaa jettee biraa deemtu abaluutu amaanaa nu kennatee jedhanii namni haga dhumattichi taa'u paartii waan feete zaraftee paartii warqii kiloogiraama 27 warqii qotamtee meerkuurii qotamtee kan xeellaa kanarra sin dhaabne akka feetetti ittiin naggadattu ittiin hatuu dandeessu
Paartiin akka paartii amma biyya bulchuu jirtu ta sheexaantichaa tanaa hin jirtu jechuudha. Silaa hatuu barbaanne. Silaa hatuu barbaanne. Silaa faayidaa dhuunfaa teenyaa barbaanne. Bar paartiin akka paartii tanaa deeggaruu qabnu hin jirtu warra. Isin keeysan beeytan waa takka hin beeytan. Namni faayidaa sabaaf filanne wanni abadan jennee dhiifnee hin ta'u jennee gabbaanee mormuu jirruuf maali? Mimma waan isaan dhaadheessan laala sakkareeyyaan asii oliin iyyaa oolu sunis wanti mataa baaldiitiis gororeeniis gannaqaanis kottaa dalagaddaa kottaa maarree ta'a wanni isaan dhaadheessan tanaa jechuudha. Kottaa hataa jechuu bara. Afaan bilziginnaati kottaa dalagaddaa jechuun nutu hatachuu jirraa kottaa nu wajji hataddaa. Sigale. Isinummaan hataa nuti saba keenya naannu. Sigale. Saniifuu faayidaa isaanii dhaban maarree isaanii dhaban gaafa nuti dura qabsotti eegalu. Wayi miixirqishoo dhaban miilliyyoo dhaban jaan. Tachi dhaban boodachii nuti doolaara qabnaa bara. Dalagannee jiraannaa bara. Akka dhiiratti dalagannee sa'aa 24 jiraan. Dachii bakka feete Itoophiyaa miti biyyoota Arabaa Ameerikaa keessaa dachii binnee mana gosa feete ijaaruu dandeenya. Sigale. Warra Kanaadaa boqqolloo qotu seete meela faarsee bulaan irra badaan Kanaadaa gale kanaa bara. Sigale. Irra badaan faarsee bulaa. So kan agartee sabni keenya shawwadamuun qabu jenneeti lafaatti kaanee jechuudha. Hoggi nuti lafaa kaanu faayidaa dhaban warra faayidaa dhabe warra miixirqishoo dhabe nuun jaan lakkii nuti faayidaa hin dhabne gaafii sabaa dhabne. Nageenya Oromiyaa dhabame haadha Oromoo boohu jira. Daangaa Oromiyaa sarbamaa jira. Intala Oromoo mana barnootaatii dubrummaan bahee ulfaan mana galu jira gudeedamtee eenyurraa akka ulfooyte hin beektu eessa akka ilmoo fuute hin beektu ulfooyteeti mana galu jirti. Kun hundi maali nageenya dhabamurraayi. Nagaya kana buusu saba keenyarratti hin duullu jenneeti tiim taayyee yookaan tiim qabrichoo kana jaarree dura gadi baanee jechuudha. Gaafa san aboon utuu bilziqinnaa taane yaaboo maal taatan isinni maraattanii nuun jechuu turan sigale. Aboon utuu bari isin jala galleeti karaa keessan irra deebine sheekha kan duraan mana nyaataa hundarratti gartee waxii sirra naquu turre mana taaziyaa keessatti iyyuu turre sigale ja'aniiti gartee namni akka ta'u dhabee jechuudha. Arra eessa jirra san keessa qonneeti arra sadarkaa hayyoonni keenya kan eengada wal dura dhaabbatu wajjin dhaabbatu irra jirra. Alhamdulillahi rabbil alamin. Gammachuun tana caale hin jirtu jechuudha saba Oromootiif. Saba Oromoo ka PP deeggarullee haa ta'u ka PP murmullee haa ta'u saba biyya saniitiif tokkummaa tana caalaa wanni isaanii gatii qabaan jirtu. Garuu warra hatu, warra zarafu, warra ajjeesu, warra itti gaafatamummaa jalaa hin baajee wixxifatuuf kasaaraan kana caalaa hin jirtu. Tanaafi gartee sakkareeyyaa fi faarsee bulaa hunda bitanii sigale. Guutuu saba gadhiisanii faraqataan amantiidhaan itti deeman, faraqataan gosummaan itti deeman, faraqataan naannoon itti deeman, faraqataan biizinasaan itti deeman, faraqataan gartee an amma duraan isinii hime ganaa saayiziidhaan nama furdaa fi qallaa walitti diruu ta'anii furdaan kun si shuruuf kaawaa maa jala teeysaa nama mulaataa fi goofaree qabummaa mulaataa akka sheekkaa abbuutaa biramaa teeysaa ati goofareedha banni bireednaam. Minaamin naafi goofarticha dabaasanii goofartichaa sichi qalan mulaatichaa sasi qalanii jechuudha. Karoorri isaanii sadarkaa kana deemeeti Oromoon garuu beeyma ganjetteeni jechuudha. Alhamdulillahi rabbil alamin.